innis dhufeetoo viidiyoodhaanis ta'ee gara liiviitiin waa'ee kee hin dubbatini isin waan xumuruu qabdan waan sirreessuu qabdassan gara keessatiin ni sirreessitu namoota of jidduu galchuu barbaadan luubootas ta'uu danda'a barsiisota namoota itti dhiyaattan akka yaada sassanii furaniif namoota tokko lama of jidduu seensatoo waan sirreessuu qabdan gara keessatiin sirreessaa namoonni garuu waan barbaadan yaa jedhanii waa'ee namootaa dhiisa. Kanaafuu ani garuma luubatta si deebisaa dhiifama wal gaafadhaatoo yaada kana xumuraatoo kan namootaa garuu yaw dhumarratti hin dubbanna waa'ee namoota hin barbaachisu jamma jireenya namaa kan baxabbaxaa jiru banagaraachillee warroota jidduu lamaan deemnetoo jireenya namaa jidduu seennee baxabbannuudha waan ta'eef isin amma akkasin baxabbaxeetu haga kana isin geessise namoota isin gidduu jiruudha natti fakkaata akkan isin irraa hubadhutti. So dhiifama walii godhaatoo amma wantoota ni sirreessina jettassan immoo gara keessatiin yoo dandeessan isinumti lamaan. Yoo dandeenya immoo macha hundi keessanoo abbaa gaabbii qabdu luuboonni ni jiru barsiisonni ni jiru manni kiristaanaa keenya nama gurguddoo qabdi galata waaqayyoo walitti fiddaniitoo gara keessatti waliin haasa'u achittis baqqeeffaan jiranii ijoollee mana kiristaanatti guddatanidha namoota gurguddoo hojii warra oolanidha manni kiristaanaa jira du'aayii luuboonni jiru indeessan ijoollee mana kiristaanaati akka ijoollee abbaan qabneen ta'inaashee abbaa qabdu haadha qabdu haati keessan mana kiristaanatti deemtanii waan jiru san hiikkachuu dandeessa waan ta'eef bifa kanaan wal sirreessaa akka kootitti garuma luuba fayyeetti si deebiseetan isaan waan jiru dhiifamaan yaa xumuranitoo dhumarratti garuu namoota jireenya namaa jidduu keessa seentanii baxabbattan kanaaf garuu ergaafsinii qaba. Tole guddaasaa galatoomi wanta dubbatamuu qabu sirriitti bilcheessitee dubbatteerti akka jecha hayyootaatti gaariidha jedheetanii yaada. Amma miirri gara galgalaa ture amma jiru baay'ee kan namatti toludha. Seenuu keenya baay'ee si kabanya si jaalannaa obboleessa keenya dheeressaas warra gatii qabdanidha sillachuuti. Maddi jeequmsaa maal akka ta'e hunda isaa argineerra namni keenya erga sooshaal miidiyaan akkasitti dagaagee sababa ka'umsa argatu malee wanta baay'eedha kan hojjechaa jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf akkama obboleettiin keenya meerin jette wanti keessaan nuuf obboloonni as jiran kunis akka wanta kana nisne abdii guddaadhaan qaba jechuudha. Sirriitti akka dhimma kana akka amma galma gootti akka itti deeman abdii guddaan qaba fiizikaalii qaamaan warra isin argatan mataan isaanii jechuudha. Nutis immoo dhimma kana isin irratti hinneesnu dhugaa hanga isin deeggarsa barbaaddanitti dhimma kana isin deeggarree wanta kun akka seet ta'u yookaan akka bakka qabu akka raawwannu abdii guddaadha kan inni qabu ammaaf garuu dhugumaaf taanaan furmaan asirratti hin jiru. Asirratti yoo wanti kun itti abbaa baasaa deeme yookaan immoo itti yoo adiimiitiin alatti wanti furmaata ta'u hin jiru miidiyaa isa kanarratti jechuudha. Waaqayyo irra garuu wanta gaariidhaaf laammanuut indassaabuu mul'ata tarruuta nagaru lola baggoo diddalaqinnaa gaalan ilaalna Qidduus Phaawulos Waaqayyo iyyuu isarraa kana wanta gaariidhaaf taasise. Miira tokko nama baay'ee nama sodaachisa ture gara galgalaa dhugaa ijoollee keenya argee bira darbuun dhiisee dhugaa baay'ee tiiktookii laayivii galuutti ergan dhiisee tureera. Yoon argu ijoollee keenya isintu jirtu garuu akkamitti bira darbama xiqqooshii ajandaa miidiyaa keenyaati wanti kun garuu bakka qabachuu qaba. Waa tokko bakka qabsiisuu qabna amma arginetti bira darbinu jedhee kan inni seenee kanaaf seenuun fayis isammaatiif tokko eenyu gaafattu nama hundayyuu dhiifama gaafadha. Ajandaa keessaniif as ta'a akkoo jarri kabaja qabaa. Namni hundumti iddoo kana jiru riyaa keessanaa ta'u sinioolaa ta'u siniyaa gadi haa ta'u namni hundumti iyyuu dhugaa kabaja keessaniif iddoo kana kan ta'u baay'eensa jaalala isiniif qabuudhaaf iddoo kana ta'a. Wambarii teessoo fi kabajamuu abbaatu ofirratti eegaa jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku. Kanaaf kabajaaf iddoo kana ta'a warri keenya namni as jiru hundumtuuti. Kanaaf isinis kan nutti mufatteef dhiifama. Amma. Halo. جوز ابويا ثيابه هذا من يوم امسات اليوم 3 يوم ما طايق يفسخن ومخلينهن على الهب. اي صبر dheeressa sirraa jalqabna mataan dhiiragaa waaqayyo kennaa kanaan nuumeef galanni isaaf haa ta'u atis kan sitti yakkeef dhiifama jedhi ishinis immoo kan sitti yakkeef dhiifamaa jettu
hojii mana hundi keenya fudhannee baana abdii godhadhaa isa kana akka kana wanta kana bakka qabsiisnuu fi garuu jecha ishii kana nuun jedhe maqaa waaqayyootiin kan sitti yakkeef dhiifama jedhiini ishiinis kana ni jetti ittaansite dabareen hangafaa garuu kan keenya wanta ta'eef itti fufi dheereessa. Gama viidiyoodhaan bahee otoo nun eegalee yeroo tokko viidiyoodhaan haa bahuuti. Haala mijataa keessa jirtaa dheeressa viidiyoon bahuudhaaf. Rakkoon qabu ishii nan bara. Ol jedhu moo akkam yaadda? Daa'ima guddisaa irrallachuu rakkoon qabu itti dhugaa waaqayyo si haa eebbifame. Okay, guys, ol jedheen viidiyoo bahuudha. Dheeressaan of guddisi kaashoo. Dhaabbaddeen jira dhiifamaa warroonni sababa keenyaan arrabsamtanis sababa keenyaan as jirtanis galatooma alfadha. Obboleettii kiyya seenaa dhiifamaa bakka ifaataa galatooma. Jira abbaa. Taatee soofisi akkasumatti ka'e. Sagaleen eegalaa dhiifama itti fufime. Ani moo abbaa ana? Dheeressaan geesseera abba. Seenuun akka tokkuma isaas baay'ee of guddisiiti abboomatis ka'e. Qoshasha. Ani kau banne dhiifama. Ay ka'ullee yoo baatte tarii haalli akka uffannaa antini ta'uu dhiisuu danda'a miidiyaa gatii ta'eef inni ala waan jiruu fi tarii ishiin iddoo hirribaa jiraachuu dandeessi bakkuma jirtu sanitti of guddistee too yaatti fuftu. Hin danda'a. Ishii itti fufi. Ishii. Of guddisi seena. Namni si guddisuu hin danda'u hostiisiidha waan ta'eef. Ani maalin balleessee dhiifama gaafadha ishii dhiifama gaafadhe viidiyoo hojjedheetu. Seenaa itti fufi dubbii dubbatamaa Akka ajajamuun Gabaasa warraa dhibaawwan jedha waan fannoo qabataniitti kan si ajajaa jiran. Ani dhiifama gaafadhe abbaa koo. Dhugaani dhiifama gaafadheen jira abbaa. Isuma sanarra deebite rakkoon qabu. jedhi amma jechate ajajamati sittani ma. Isuma irra deebi'iti jedhe maal jechuudha maali birriitti kan faltamoo abbaa kee waaqayyotti gammachiis taane alatti seexanitti gaddaatiin alatti wanti miidhamu tokko wanti cabu tokko hin jiru. Kanaaf seenaan maal jettaa obboleessa koo dheeressaa kan natti mufatteef dhiifamaa jedhe. شفتي انا حطيت الايربودز تبعني شو هادي؟ سماعتي I don't know. I'm not him. Obboleessa koo dheeressaa akkasumas obboleewwan koo dhiifama. Waaqayyo yaa eebbisu. Atis obboleessa keenya ta'ee dheeressaas obboleettii keenya seenu wanta kana akka keessaan furru abdiin qaba. Waaqayyo dhiifama isaatiif haa kennu. Kan diigame kan ijaaru dallaa Iyyaarikoo dallaa Yerusaalem ishii jigdee bara Nahimiyaatti kan kaasee ijaaree uummata isaa ajaa'ibee Waaqayyoon kan jige hundumaa kan namni irratti abdii kutate hundumaa kan deebisee ijaaru inni Waaqayyoodha. Hangama kiyyaan kana jedhee dhugaa nu kabajuu keessaniif dhiifama jechuu keessaniif Waaqni dhiifamaa Waaqni araaraa gooftaan keenya jiruu keessan keessatti araara isaa isiniif haa kennu. Obboleessi keenya Yohaannis baqqeen fa'ii dhugumatti wanta kana itti dhiyeenyaan sirriitti beektu wanta taataniif dabareedhaan dhimma kana sirriitti akka keessan akka hordoftan maqaa mana kiristaanaatii fi maqaa waaqayyootiin waadaa isinitti kennina. Akkasiin kana hin gannesi abdii guddaan immoo isinirraa qaba. Adeessas
guyyaa rakkinaatti obboloota keenya hunda wajjin kan dhaabbattanidha. Wanta taataniif waadaan isinitti kenna. Ani gama kiyyaan dhugaatti nu dhageessanii fannoo Kiristoos kabajanii dhiifama jechuu keessaniif Waaqayyoon sinaa kabaju. Warra mormi keessan mimmiidhagdoota ijoollee tawaati. Garuu wanta nuti beekuudhaa qabnu seexanni isin ungulaaluudhaaf isin gungulchuudhaaf kunoo dhufee safara keessan dhaabbata jedha kitaabni qulqulluuni. Qorumsi in uumama. Qorumsa keessaa immoo soomiif kadhannaadhaan ni baatu. Akkuma jedhan abboonnis jiru. Yetawaayidoo mallayaa ihee no. Dhugaa miidhagina kiristaanummaa keessan agarsiistanii ijoollee keenya ijoollee dhiifama. Haati dhiifama simboon keessan simboo duuka bu'ootaa kan taate giiftiin keenya sinfaanaa taatu inni babakkulee በጣም ነው ደስ ያለኝ dhugaadhaaf taanaan immoo ለጊዜ ነው እንጂ ይስተካከላል። አውሎ ንፋሱም ያልፋል። Iddoo Kiristoos jirutti baay'een isaa nagaawichi jira seena baay'een keenya. Iddoo Kiristoos jirutti yeroo baay'ee jeequmsi jira. Jalbaa inni ittiin galaanarra deemu keessatti maaltu ture? Amma bartoonni gooftaa keenyaa gooftaa rukutanii ka'ii maaloo amma bannutti nu eegdaa jedhanitti jeequmsatu ture. Kanaaf marrabash bizuu ጊዜ ፈተናን sinirra ga'uunsa jeequmsi sinirra ga'uunsa waan Waaqayyo sinirraa fagaate sinitti hin fakkaatin. Akka Waaqayyoo keessan dammaqsattanii akka kadhattanii akka soomtanii akka subaayee qabattanii wanta kana soroorfattaniifidha. Gooftaan nageenyaa dammaqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaasaa tasgabbiisaa jidduu keessanitti isiniif haa deebisu. Yeroo ture hundumaaf guddaa galatoomaa. Sinin jaaladhaa sinin mararfadhaa. Dhugaatti seenuu keenya dhugaa miira sana keessaa baate akkasitti mucaa keenya mucaa mana kiristaanaa mormi keetii fi sammuun kee amma wal fakkaate. Dhugaan sitti maati mormi keetii fi arrabni kee amma fakkaate baay'ee natti tole ulfaadhu kabajamii warri turtan hundumtuu galatooma. Bakkeen fayyetti fufaa yaada jiru wanta jiru gaggeessa. Abbaa Asumaan osoo hin bahin gochuun dadhabe waan ta'eef muuta. Warra gidduu deemanii jara lamaan arrabsan kana abboomaa yookaan dhagaan ta'e jechuudha. Isaan amma kan jara walitti deebisee wal nyaachisu. Jarri kun aganuma dhiifama wal gaafatu jala deemtu giddu deemtuun garuu lafatti hafti. Kanaafuu jara sana nu abboomaa ishiis isas akkan tuqne. Tole ulfaadhu furmaata ta'aati dhugumas kan walitti naqu ollaadha. Inni kaan araarsuu gaafa fiigu inni kaan buna ittiin dhugaa gaafa namni walitti bu'u baay'eensaa. Ijoollee mana kiristaanaa keenya kan taatanii Kiristoosiin hordoftanii adaraa fannoo isaatii ajandaa obboloota kanaa godhattanii dhugumatti abbaan